Maashaallah har'a waan adda waan ajaa'ibaa waan hedduu namatti tolu gaafii namoota hedduu jechuudha akkasuma miidhama nama hedduu fayyisuudhaaf isinii dhufee jira inni kun maali yoo jettanii mana namni bitachuu barbaadu fi namni gurgurachuu fedhullee yoo barbaadan zulaa qunnamuu ni dandeettan mana isinitti mul'isa isin na wajjin tura mana lafti isaa jechuudha bakkee mijataa ta'e kabitata mana osoo hin taane lafa akka ta'e namni hedduun beektu lafa bakkee mijataa bakkee sila filatamtu taate jechaadha asii namni tokko asii fuudhanii bakka hin taane isin darbanii isin fageessan boota akkasii osoo hin taane boota haala namatti toluuf bakka bareedaa isin geessaa jira isinillee hanga xumuraatti na wajjin tura viidiyoo kiyya kana subscribe like share gocha na wajjin tura isinin jedha mana kan isinitti mul'isa tokko keessaniin viidiyoo kiyya kana subscribe like share godha na wajjin tura isinin jedha nama hedduu isin dhaqqabee jira akkuma isin argitan kana worooni maatii naaf hin taane subscribe gochuu maatii naaf ta'a viidiyoo kee kanallee hanga xumuraatti ilaala gatii isaa wajjin qabadhee isin dhufeera mana bittaa gatii isaa wajjin hin bitattan taanaan kaartaa pilaanii guutuu isaa ka qabu maabiraatii bishaan ka qabu waan hunda isaa ka guuttate jechuudha isinitti mul'isa isin na wajjin tura assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kenna sin biraa jiraatu jecha akkasuma har'a waan addaa waan ajaa'iba qabadhee isin dhufeera akkuma baratame like gochuun seenaa woroonni maatii naaf hin taane subscribe gochuun maatii naaf ta'a woroonni maatii naaf taatan hiriyoota keessaniif share godha kan dhageenyillee dhageessisaa isinin jecha akkuma isin argitan kana namoonni hedduun zulaa mana bitachuu feenaa garuu nama nuuf bituu dhabne maatitti yoo erginu maatiin birrii nu jalaa fixa namoonni jedhu hedduutu jira akkasuma yoo galee abbaa manaa kiyyallee osoo hin beeksisin dhoksaadhaan mana wayii bitachuu fedha akkasuma osoo warri kiyya hin beekin dhoksaadhaan maqaa kiyyaa mana wayii bitachuu fedha namoonni jedhu namoota hedduutu jira namni akkasii sun jechuudha namoota kanaan isin dhaqqabe isin jecha sanuu boota bareeda boota mijataa boota hedduu namatti tolu safara kana ilaala manni ani isin mul'isaa jiru kana safara kana jechuudha safarri kun eessa hojjettan 04 akkasuma daraartuu dugda duuba jechuudha ispaaltii 04 ispaaltii guddicha jechuudha ispaaltii guddicha 01 irraa fidu sanirraa meetirii 150 jechuudha ispaaltii irraa meetirii 150 kan fagaatu daraartuu dugda duuba akkota wajjuma seenni ilaalla akkuma isin argitan kana gibbiin bolokkeettiidha akkuma isin argitan kana barriilleen balbala guddicha kana girgiddaan isaallee akkuma isin argitan kana bolokkeetti gamaa gamanatti mana kabitatan mana osoo hin taane inni caalaan safara yookiin naannoo sana qoxaarii qaba akkuma isin argitan kana jechuudha akka deebi'a mallee boombaa qaba jechuudha maashaallaadha haala namatti tola haalaan bareeda kana caalatti ammoo ka dhageetta yoo dhageettan isin gammachiisu gatii isaati jechuudha kottaa mana wajjin halaallu mana namatu keessa jira kireessanii jechuudha mana kana birrii meeqan kireeffatanii birrii 10,000 kireeffatanii galaa jiranii inni kun saalooniidha akkuma isin argitan kana girgiddaan isaa qalamiin kinoo kana fakkaata jechuudha inni kun gaaddaadha mana namaa keessa deemuleen baay'ee ulfaata sababa saniif girgiddaa qofa ol qabee isin mul'isaara meeshaa nama waan isin mul'isuu hin barbaanneef inni kun na saalfachiisaati akkuma isin argitan kana kun girgiddaadha jechuudha ammallee saarbisii tokkotu ala jira jechuudha gaadaaf saaloonii san malee inni kun illee saarbisiisanii korniisiin gubbaan akka isin argitan kana kinoo isa kana jechuudha lafti lishoodha akkuma isin argitan kana gaadaaf saaloonii fi saarbisii tokko jechaadha akkasuma immoo gibbiin bal'inni isaa akka isin argitan kana bal'inni isaa hangam jettanii kaaree 210 jechuudha akkuma isin argitan kana inni kun kushiinaadha jechuudha kan diigamu bootaan isaa bismillah boota akkam namatti tolu wallaahi boota oo'aa boota tsiditti ka jedhe jechuudha naannoo isaa isinillee argitaniirtanii isinitti agarsiisee jira hedduu namatti tola asirrallee kana qajeelchanii ijaarachuudhaaf bootaan isa baay'ee mijataadha keessumattuu mana ijaarsaaf bootaan sirritti kennata kabitatan mana irra jiru osoo hin taane lafaa fi naannawa jechuudha lafti kun ijaarsaaf bootaan isaa akkamitti kennata laata kan jedhamu inni sunillee ilaalamuu qaba asirrallee gad akkanatti hanga bakka boombaa kana gad ijaaruu hin danda'anii bootaan sirritti kennata jechuudha walumaa galatti mana kabitatan mana irra jiru osoo hin taane bootaa fi naannoo jecha bootaa fi naannoodha kabitachuu qaban gatiin mana kanaa meeqa hojjettan akkuma argitan kana miliyoona 2 fi 700 qofa isiniin jedha hordoftoota kana manni kuni man irra jiru kanaan jechuudha lafti kaaree 210 gatiin mana kana miliyoona 2 fi 700 gibbiin filafiitiin isaa bolokkeettiidha akkasuma balbala raameyaa guddaa kana hedduu namatti tola maashaallah akkasuma ammoo mana gatii kana olillee barbaadan mana ulaagaa guutatee jechuudha akkasuma kana gadi illee barbaadan kasin irraa eegamu zulaa maashoo teessan subscribe gochuudhaan like gootanii jajjabeessuudhaan keessaan qofa dhuftanii na dubbistan jechuudha amma booda mana kireeffachuu barbaada rakkadhe mana bitachuu barbaada rakkadhe san gurguree boota qayyarachuu fedha
masgiin akka nama akkasnaaf godhu dhabe jechuun ima hin jirre isinin jedha osoo zulaan teessan isinin jirtu hin rakkattan kinoo fi lafiitiin isaa kana balballi isaa kinoo kana naannofni isaa kana maashaallah mee naannofni kun maaltu irraa hir'ate naannoo kana mee ilaala safarri muluun safara haftaa miti hedduu namatti tola masgiin illee kinooti dugda duuba isaa irra haalaan namatti tola mana tokko osoo hin taane mana lama isinitti mul'isa isin akka ammaraacitti ilaalachuu dandeettan jechuudha manni lammaffaan kinoo kana isinin jedha akkuma isin argartan kana gibbiin isaa qorqoorroodha masgiiduma bira inni kunillee lachuu naannawuma tokko 04 naannawuma tokkocha inni kun garuu kaanirra dugda duuba kaanirra xiqqoo as furata baay'een furatu waluma birayyuu garuu xiqqishuma wayiiti jechuudha meetira 50 waan hin taane jechuudha koota gibbii walumaan haasee hennu isin hin jedha gibbiin dugduubni isaa qorqoorroodha isin hin jedhee jira balballi isaa kinoo kana jechuudha balballi cufaa balbala kana jechuudha akkuma isin argaa jirtan kana kun bolokkeettidha inni kun garuuyyuu qorqoorroodha koota gibbiillee halaallu gibbiin isaa kuni kaareen isaa kaaree 204 jechuudha kun kaaree 210 hin dogongorina sirriitti naqacaqasa mana isaa halaallu koota manni guddaan kuni mana har'aan tan itti galuu dandeettan jechuudha manni guddaan kuni mana har'aan tan itti galuu dandeettan jechuudha kan inni ittiin kireeffameeyyuu sarvisiin tokkochi 3,300 jedhanii 3,300 moo 3,500 jedhan naannoo san sarvisiin takkattiin jechuudha kan ittiin kireefteertu 3,500 jedhan na fakkaate sarvisii isaa koottaa wajjin halaallu sarvisii ijoolleetu gala seenulleen xiqqoo nama ulfaata sibiilli fillafiitii isaa kinoo kana sibiilli fillafiitii balbalaa kinoo kana jechuudha koottaa mana wajjumanaa seennu mana barataatti natti fakkaate akkuma isin argitan kana kinooti girgiddaan isaa akkana fakkaata haalaan namatti tola maashaallaadha baay'ee bareedaadha akkasuma ofii irraa fudhee waraaba jechuudha kaameraamaaniin caamaa waan ofirraa qabuuf of seenuu hin dandeenye akkuma isin argitan kana jira jechuudha girgiddaan isaa qalamii homata akka darrabullee hin barbaachisu kaan osoo ta'e hin barbaachisa inni kun garuu hedduu namatti tola kun ammoo jimsamii gubbarraa ta'e jechuudha koornisiin isaa jimsamiidha haalaan tsadditti ka jedhe har'aan tanillee itti seenuu hin dandeettanii sarvisii tokko jechuun mul'ise erga isin mul'ise hunduu tokkoma jechaadha sarvisii sadi qaba sadiinuu haalaan tsadditti ka jetteef ulaagaalee isaa ka guuttatte ampuulii girgiddaarraa gubbarraa argitanii hedduu namatti tolti jechuudha maashaallah mana har'aan tana itti galuu danda'an jechuudha akkuma isin argitan kana sarvisii sadi jechuudha kan biraallee hin jira isa sanillee isin mul'isa afuma kanaanirra gibbii makana jechuudha walumaa galatti gibbii kana isin mul'isa gibbii jalqabaa xumurtanii kan inni kun kaareen isaa kaaree 204 isiniin jedhee jira manni irra jiru kinoo mana akkanaati akkasiin argartanii kan argitanii mana kana lammaffaan ammoo mana kana jechuudha manni kan sarvisii sadii isiniin mul'iseera mana kana koottaa wajjin seenne haalaallo inni kun saalooniidha jechuudha inni kun ammoo qalamiillee ta'e waa hundisaa kan saddafamuu barbaadu kun ammoo har'aan tana kan itti seenuu dandeettan jechuudha gaada ofirraa qaba akkuma isin argitan kana jira isiniin jedha manni ampuuliin isaa maashaallah laalaame haalaan namatti tolti jechuudha osoo sarvisii godhuu baatanii gaadaaf saaloonii osoo godhanii haalaan namatti tolti jechuudha hedduu bareeda har'aan tanallee itti seenuu dandeettan qoxaarii qaba bishaan qaba kan yoo isiniin jedhu kaartaa pilaanii qaba isiniin jedha manni ani isin mul'isaa kun mana kaartaa pilaanii akkasuma ispaaltii irraa meetira 150 daraartuu dugda duuba naannofni isaa naannoo tokkoffaa ta'ee fi naannoo filatamaa jechuudha sanirraa naannoo hedduu bareedaa ta'e masgiida bira carraan kun akka isin jala hin darbine isiniin jedha hordoftoota kiyya bootaan amma isin mul'ise kun shaaworiidha ammallee deebi'ee inni kun sarvisii gaadaaf saaloonii saniiti inni kun ammoo kichiniidha jechuudha kushiinaa alarraati jechuudha akkasuma maabiraatii fi bishaan qaba isiniin jedhee jira lakkoofsa bilbilaa kiyyaa na dubbisuun irraanfatinaa isiniin jedha waan gammadan dhaggeeffattaniif nagaatti.